Ashma harkafune daawwattootaa fi hordoftoota Anolii Global Media akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anolii Global Media irraa oduu guyyaa kana qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Oduu kana kan isiniif dubbisu Antolchaa Hussein Maddaatiin oduu kenna guyyaa irraa keessatti qabsoon Oromoo biyya keessatti gaggeeffamaa jiruu fi biyya alaatti gaggeeffamaa jiru maal keessa akka jiru kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni idilee guyyaa guyyaan eejamirraa saniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warri YouTube channel keenya subscribe hin godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa warri karaa fuula Facebook keenyaatiin hordoftan page Facebook keenya like follow godhadhaa jechaan amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceessa. Qeerroon Oromoo biyya keessaa labsii guyyoota shaniif labsee guyyaa har'aa eegaleet jira. Qeerroon guutummaa Oromiyaatti kaabaa hanga kibbaa bahaa hanga dhihaatti qabsoo finiinsaatti jira. Qabsoon kun bifa nama gammachiisuun finiinuudhaaf qeerroon haal duree hunda xumuree halkan edaatirraa hojii isaa eegaleet jira. Bu'uuruma kanaan godinaaleen Oromiyaa hedduutti daandiiwwan cufamuun isaaniis beekameet jira. Godina Harargee bahaa fi Harargee lixaatti karaan Harargee bahaatii fi Harargee lixaa akkasuma karaa Finfinnee fi Adaamaa geessu halkan edaa ogguramee buluun beekameet jira. Daandiiwwan akkasuma magaalotaa fi aanota godina Harargee lamaan wal qunnamsiisanis hedduun isaanii cufamuu isaanii qeerroon gabaaseet jira. Qabsoon lagannaa gabaa fi uggurrii geejjibaa amma taasifamaa jiru kun itti bahan isaa hidhamtoota siyaasa Oromoo hidhaa keessaa baasuu fi akkasuma bilisummaa uummata Oromoo hanga fiduutti jedheet jira. Qeerroo fi qarreen bahaa Oromiyaa akkasuma godina Arsii lamaanii fi godina Baaleetti sochiin wal fakkaataan gaggeeffameet jira. Halkan edaan godina Arsii lamaanitti daandiiwwan magaalota hedduu wal qunnamsiisuun uggurameet jira. Akkasuma qeerroon lagannaa gabaatiifis of qopheesseet jira. Qeerroowwan halkan edaa daandiiwwan cufaa turan guyyaa irraa konkolaatawwan labsii qeerroo cabsuudhaan tarkaanfatan to'achuudhaan sanbooda qoqqobbii barbaachisuun irratti gatuu ta'a jedhan tarkaanfiin kennaa itti aanu. Abbaan qabeenyaa kamuu daldalachuudhaa fi biyyi nagaa ta'uu qabdi Oromoon nagaa ta'uu qabas jedhan qeerroo fi qarreen Arsii. Qeerroo fi qarreen godina Arsii lamaanii osoo Oromoon hidhamaatti jiru, osoo Oromoon ajjeefamaatti jiru, osoo Jawaar Muhammad faa, Baqqalaa Garbaa faa, Hamzaa Booranaa faa mana hidhaatitti seeraan alam hidhamaa tumamaa reebamaa jiranii Oromoon nagaa dhabee osoo jiru yeroo kana sirreessuudhaaf qeerroon Oromoo kutaa Oromiyaa hundarraa waliin mari'atee labsii kana dabarsetti abbaan qabeenyaa labsii qeerroo kana tarkaanfatee hin hojjedha jedhee asiif achi socho'e irratti tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu qeerroon godina Arsii lamaanii beeksiseet jira. Sochiin wal fakkaatu godina Baalee bahaatii fi Baalee dhihaatti kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u halkan edaa godinoota kanneen lamaanitti daandiiwwan bakkoota hedduutti cufamu maddeen kennaa godina Baalee magaalaa Roobeerraa ergaa isaanii nu dhaqqabsiisee nuuf himeet jira. Godina Baalee irraa karaan karaa Shaashamanneetii fi Asallaatiin gara Finfinneetii fi Hawaasaa geessu. Halkan edaa ogguramee buluu sanuu bakka hedduutti cufamee jiraachuun maddi keenya kun dabalee nuuf himeet jira. Akkasuma karaan Dalloo Mannaa Goobba irraa gara Roobee geessu halkan edaa bakkoota hedduutti cufamuun gabaafameet jira. Godina Baalee bahaatii fi godina Baalee dhihaa kan wal qunnamsiisuun karaan Gaasaraa Alii fi hanga Gindiriitti deemus bakkoota hedduutti cufamee buluu isaa maddeen keenya kun dabalaniiti himaniiti jiru. Qeerroo fi qarreen godina Baalee bahaatii fi Baalee dhihaan marii gaggeessaniin hanga hidhamtoonni siyaasaa hidhaa bahanitti qeerroowwan Oromoo kutaa biraa wajji mari'achuudhaan qabsoo hadhaawaa kanaan kan itti fufnu ta'a jechuudhaan ijjannoo isaanii AGM'if erganiit jiru. Kutaalee Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi gidduu gala Shawaatitti mormiin bifa wal fakkaatuun gaggeeffamaatti jira.
Kutaalee Shawaa Bahaatittis mormichi seeraan bal'atee akka Harargeetii fi Arsii Baaleetti mul'atu baatus magaalota tokko tokkotti sochiin lagannaa gabaatii fi uggurri geejjibaa taasifamaa jiraachuun maddeen keenya magaalaa Adaamaa irraa EJM fi yaada isaanii ergan dabalaniiti himaniiti jiru. Godina Shawaa Lixaatitti mootuu daran Labsichi hojirra oolaa jiraachuun beekameeti jira. Naannoo Amboo Tokkee Kutaayee Gudarii fi naannawa kanneenitti sochiin hamma ta'e jiraachuun beekameeti jira. Sochichi naannichatti kanaa ol ta'uu mala tureeyyuu garuu makkalaakayaan mana manaan uummata Oromootiif waan ramadame fakkaata. Sochii guutuu danqaa jira. Garri socho'an hin jiru jedhan godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraa karaa keessaatiin ergaa isaanii namni nuuf erge. Godina Wallaggaa Afranitti mootuun mormichi bifa nama gammachiisuudhaan itti fufeeti jira. Mormiin kun lagannaa gabaa yoo ta'u gama kaaniin uggurri geejjibaati. Hawaasni Oromoo Lixaa Oromiyaa sochii kana bifa qindaa'een gaggeessuuf haal duree hunda xumuree guyyaa har'aa eegalus beeksiseeti jira. Lixaa Oromiyaatitti mootummaan abbaa irree koomaandi poostii seeran alaa labsuudhaan makkalaakayaadhaan maqaa woboo deeggartan jedhuun Oromota Wallaggaa lafarraa dugugaa turuun isaa ni yaadatama. Uummanni Oromoo Wallaggaa hedduun isaanii mana hidhaatti kan dararamaa jiran yoo ta'u yakka tokko malee abaaboo shanee deeggartan abaaboo shaneetiif nyaata geessitan waraana woboo bosonatti soortan jechuudhaan badii isaanii hin qabneen mootummaan isaan farrajee akka malee isaan dararaa jira. Ta'uyyuu garuu koomaand poostiin kun osoo isaan hin daangessin Oromoonni Wallaggaa sochii kana bifa milkii qabuun gaggeessuudhaaf walii galanii qabsoo hamaa gaggeessaa jiru. Gama Wallootiinis sochiin akka jiru maddeen keenya magaalaa Kamisee dabalanii EJM'tti himaniiti jiru. Guyyaa kaleessaas magaalota Harargee Bahaatii fi magaalota Arsiitti mormiin cimaan gaggeeffamaa ooleeti jira. Mormiin kun dubartootaan gaggeeffamu yoo ta'u qarreewwan qeerroon hedduun mana hidhaatitti guuramanii nuti qarreen hamilee mana ittiin teennu hin qabnu jechuudhaan mormii cimaa gaggeessaati jiru. Magaalaa Awadaay, Dirreedawaa, Dirree Xiyyaaraa, Ciroo, Hirna, Arsii Lixaa magaalaa akka Heeraroo, Dodolaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti qeerreewwan hiriira bahuun mootummaa abbaa irree miila takkaan dhaabaniiti jiru. Qeerroo fi qarreen Oromoo qabsoo hadhaawaa walirraa hin cinne gaggeessuudhaan uummata Oromoo bilisummaa inni dheebote kana isa gonfachiisuudhaaf qabsoo hadhaawaa walirraa hin cinne gaggeessuudhaaf murateet ka'eeti jira. Hiriira caalaa xiyyeeffannaan kennaa lagannaa gabaatii fi uggurri geejjibaa irratti ta'uu qabas jedhan qeerroo fi qarreen Oromiyaa waliin mari'atanii yeroo ibsa baasan. Hiriirri yeroo kan bahamu taate ajjechaan hammaachuu waan muluuf kan mootummaa dadhabsiisus uggurri geejjibaatiin keessumayyuu daandileen magaalaa Finfinneetti geessan hundi isaanii cufamuu qaba jechuudhaan qeerroo fi qarreen Oromiyaa marii taasiseen murtee dabarsee jira. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa yeroo murtee kana dabarsutti abbootiin qabeenya mormii qeerroon taasisaa jiru kana dura dhaabbatan yoo kan jiraatu taate qeerroon haal duree tokko malee tarkaanfii irratti kan fudhatu beeksisaniiti jiru. Kanaaf abbootiin qabeenya Oromoo akkasuma abbootiin qabeenya sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran murtee qeerroo kana kabajuudhaan nageenya isaaniitiif jecha konkolaataan isaanii guyyoota 5 qaagmee tokko hanga 5tiif akka mana isaaniitiin hin baafne akeekkachiisaniiti jiru. Abbootiin qabeenya Oromoos ibsa kennaniin nuti labsii qeerroo in kabajna qeerroon ilmaan kenna nuti jechuun qeerroodhaan qeerroo jechuun nuhi konkolaattonni kenna guyyoota 5 kana akkasuma konkolaachiftoonnis haaraa kan galfatan ta'a jedhaniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota kenna mormiin guyyoota 5 har'a jalqabbiin isaa bifa nama gammachiisuun gaggeeffamaa jira. Uummatiin Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran warri sooshaal miidiyaa fi bakkoota garaagaraa jirtan ergaa kana sheer waliif gochuudhaan akkasuma yaamicha labsiin fincilaa xumura gabrummaa qaagmee tokko hanga 5 kana kan marsaa 4ffaa kana uummata hunda bira nu dhaqqabsiisuudhaan qabsoo keenya cinaa akka dhaabbattan jechuudhaan qeerroo fi qarreen Oromiyaa jala muree beeksisee jira.
Oduu kennaa gama biraatiin baqattoonni Oromoo biyya Yemen jiran mormii jabaa mootummaa abbaa irree Itoophiyaa irratti gaggeessanii jiru. Baqattoonni Oromoo baqaan biyya Yemen magaalaa Sana'aa jiran walgahii cimaa galma guddaa keessatti gaggeeffataniin mootummaa abbaa irree kana balaaleffatanii jiru. Akkasuma hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaarraa akka gadi lakkifaman gaafatanii jiru. Akkasuma waan qabsoo tanaaf intaa jedhan yaada haarawa maddisiisuudhaan marii bal'aa gaggeessanii jiru. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen akkuma baqattoota biyyoota biraa keessa jiranitti qabsoo Oromoo keessatti qoodni isaan gumaachan salphaa hin turre. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen keessa jiran haala rakkisaa fi yaaddessaa biyyattiin keessa jirtu kana osoo hin daangeffamin waraana biyyattii keessatti bifa nama sodaachisuu fi addunyaa yaaddesseen deemaa jiru kanaaf osoo hin jilbifatin dhimmi uummata keenyaa irratti mari'achuudhaaf waraanni nu hin daangessu qeerroon biyyatti dhumaa jirti jechuudhaan baqattoonni Oromoo biyya Yemen magaalaa Sana'aa walitti qabamuudhaan mormii isaanii kan gaggeessanii fi haala ifdiree Oromiyaa irrattis marii bal'aa taasisanii jiru. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen qabsoo qeerroon Oromoo biyya keessaa gaggeessaa jiru paartilee siyaasaatiin ilaalcha gandummaatiin osoo walii hin qoodin adda durummaadhaan uummata Oromoo fi qeerroo Oromoo bira dhaabbachuudhaaf murteedhumaa irra kennee jiranii jiru. Baqattoonni Oromoo humna qabnuudhaan qabsoo Oromoo tanas deeggaruuf murteessineerra jiranii jiru. Akkasuma warra osoo karaa cufuu fi qabsoo tanarraa qooda fudhachuudhaaf deemu dhayame wal aannachuudhaafis nuti baqattoonni Oromoo qooda nurraa eegamu gumaachuudhaaf qophiidhas jiranii jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo haala oolmaa Oromiyaa gara boodaarraa qabannee kan isiniif nu ta'a. Hanga sanitti turtii gaarii isiniif haa taatu.